Hangafoota oduu guyyaa irraa isiniif qabanneen Andu'aalam Gosaa faawundeeshinii Haacaaluu awwaardii irraa kaasuu ilaalchisee deebii kennee jira. Gama biraatiin artiist Andu'aalam Gosaa yeroo ammaa kana biyya keessaa baqatee oduun jedhu hagam dhugaadha ka jedhu guutummaa gabaasa keenyaa kana keessatti ni argattu. Itti dabaluudhaanis maatiin moodel Qananii Addunyaa artiist Andu'aalam Gosaa bifa haaraan akkas to'annoo seeraa jala ooluuf hojii akkamii hojjechaa jiru kan jedhu gabaasa keenya keessatti ni argatu. Taa'amnu faana tura. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa eeruu fi yaada uummataa irraa argameen badhaasni artiist Andu'aalam Gosaa dogongora jechuun haquusaa ibsaa miidiyaa hawaasaa irratti adoolessaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Faawundeeshinichi ibsa isaa keessatti sirna badhaasaan dura dhimma Andu'aalam Gosaa hordofaa kan ture himuun xalayaa seera qabeessa qaama dhimmichi qoraturraa argateen badhaasicha kennuuf akka murteesses himee jira. Haa ta'u malee badhaasicha hordofee eeruu fi yaada uummata irraa argame irratti hundaa'uun murtoon keenya dogongoraa akka ture boordii faawundeeshinichaa ni mirkaneessira jedheera. Artiist Andu'aalam Gosaa kaadhimaansaa Qananii Addunyaa du'uu hordofee shakkamee ji'oota 3 mana hidhaa erga tureen booda abbaan alangaa himannaa waan irratti hin banneef wabiin baatii tokko dura mana hidhaatii gadhiifamee jira. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaayititti waxabajjii 29 adeemsifameen artiist Andu'aalam Gosaa albama isaa fi sirba isaa Bilillee jedhuun karaa bakka bu'aa isaa badhaasee ture. Haa ta'u malee badhaafamuun artistii kanaa miidiyaa hawaasaa irratti jalqaba torbee kanarraa jalqabee falmii guddaa kaasee jira. Gareeleen hojii isaatu badhaafame jechuun falman kan jiran yoo ta'u, kaan ammoo nama ajjeechaa kaadhimaasaan shakkamee ture badhaasuu mormanii turanii. Boodarra ammoo miidiyaa hawaasaa moodeelii Qananii Addunyaa ammallee hojjechaa jiru irratti suur-sagaleen Qananii Addunyaa fuula dirmammaa'ee fi hidhii ishee dhiigee agarsiisuu bahuu jalqabeera. Guyyaa kaleessaa fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi dhaabonni mirga dubartootaa irratti hojjetan muraasni badhaasa Andu'aalam Gosaa sa'aatii 24 keessatti akka haqamuuf duula gaggeessaa oolaniiru. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa dogongora uumameef uummata kiyya dhiifama gaafachaa badhaasni Andu'aalamiif kenname akka haqamu nan ibsa jedhee jira. Dabaluunis faawundeeshinichi yeroo hunda miidhamtoota cinaa dhaabbachuurraan kan hafe haala kamiinuu qaamolee mirga namaa sarban waliin akka hin dhaabanne himuun fuulduratti seera fi haqa bu'aa qaba godhachuudhaan akka hojjetus himee jira. Weelleewwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu artiist Andu'aalam Gosaa baatii darbee ture wabiidhaan kan gadhiifame. Abukaatoon artiist Andu'aalam Gosaa obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirgi wabii qarshii 50,000 kan faluun gadhiifame jedhaniiru. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii haqa mucaa isaa akka hin arganne BBC'tti himanii turaniin bilaasha baatii 3 deemaa jirra. Dhiiga mucaa keenyaas hin argine, dhugaa mucaa keenyaas hin argine, lammaffaadha ajjeesan kaleessa jechuun yeroo Andu'aalam wabiin bahe BBC'tti himuu BBC'n gabaaseera. Artiistii Andu'aalam Gosaa jalqabuma shamarree Qananiin erga du'uun ishee ibsameen booda du'a ishee keessa akka harka hin qabne waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa qaqqabsiisti jennee akka hin yaadne dubbatanii turan. Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessatiif jechuun deebisaa kennuu kan eegale xalayaa faawundeeshinii Haacaaluuf barreesseen Andu'aalam Gosaa akkana jechuun deebisee jira. Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessatiif dhimmi gaaffii na gaafataniif deebii kennuu ta'a. Akkuma armaan olitti ibsamuuf yaalame faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa xalayaa dhuunfaaf barreesseen badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa irratti hojiilee muuziqaa ni hojjedhe dorgomsiisee jiraachuu ibsuun dhimma nagaa dhuunfaa na qunname kan adeemsa seeratiin wal qabatu qulqulleeffachuuf ragaa dookumentii mana murtii akka dhiyeessu na gaafateera jedhe. Dambii fi qajeelfamni faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa dhimmoota seera wal qabatuuf adeemsa akka kanaa hordofaa erga ta'e sirni badhaasicha raawwatamuuf guyyaan 2 yeroo hafutti erga kaadhimaa koo xumuraa badhaasicha ta'uu koo ibsee booda xalayaa kana naga qabsiisuu keessaniif akka dhuunfatti muufii qabaadhus kabajaa fi ulfina guddaa maqaa faawundeeshinii kana duuba jiruuf jecha deebii itti aanusiniif kenneen jira jedhe. Sirna badhaasa kamuu kennaa fi gammachuu hamilee jabeessuu ta'uusaa hubadhus anaa fi waan baay'ee murteessaa ta'ee natti hin argamu jedhe. Ani yeroo ammaa kanatti gadda guddaa keessan jira.
hojii gaarii fi uummata koo madaaluu ani kan kana duraa hojjedhee fedhii fi kaka'umsa keessaniin dorgamsiisuu keessaniin nan dinqisiifadha. Ta'us garuu ragaa isin na gaafattan isiniif dhiyeessee yeroo kanatti badhaasicha dorgomuuf yookaan dorgomee injifachuuf yeroo ani itti yaaduu danda'u miti jechuun ibsa kennee jira. Ani jaalallee koo abdii fi egeree koo du'aan of biraa dhabeen jira. Gadda ulfaataa keessatti kufeen jira. Wanti ani yaaduu fi dhiphachaa jirus dhimma badhaasaa miti. Akka waan namni du'ee galuufitti of gowwoomsee karaa eegaan jira malee dhimmi badhaasaaf kaadhimummaa fi kaadhimamaa ta'uu dhabu ammatti anaaf qabxii murteessaa miti jedhe. Ta'us ammoo hojiin muuziqaa kan albamaas ta'e kan qeenxee ani ittiin kaadhimame hojii kiyya qofa osoo hin taane haadha warraa koo yeroo ammaa kana lubbuun hin jirre dabalatee namoonni adda addaa hedduun akka qooda kan keessaa qabaatan yoo ta'u hojichaaf beekamtii kennuu jechuun garee hojicha hundaaf beekamtii kennuu akka ta'ettan hubadha jedhe. Haa ta'u malee hojii guddaa isin aartii Oromoo guddisuuf hojjechaa jirtaniif dinqisiifannaan qabu irraa kan ka'e hojii hanga ammaa itti jirtan akka hin gufanneef gaaffii na gaafataniif deebii akka itti aantu isiniif kennee jira jedhe. Barii gaafa guyyaa 11/3/2025 tasa lubbuun darbuu haadha warraa kiyyaatiin poolisiin shakkamee ji'oota 3f qorannoo poolisii jalaa kan hin ture yoo ta'u gaafa guyyaa 10/6/2025 oolmaa mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddachaa raadaa ooleen sababa abbaan alangaa qorannoo taasifameen shakkamaa irratti ragaan himata bansiisuu danda'u hin argamne jedheef himata banuun hin danda'amne jedhamuun mana murtii irraa mirgaa wabii qarshii 50,000tiin akka bahu murtaa'ee ture. Ergasii gaafa guyyaa 10/6/2017 yookaan guyyaa 17/6/2025 ministeera haqaatti waajjira abbaa alangaa federaalaa lakkoofsa galmee irratti galmeen banamee shakkamaa irratti himata kan hin bansiisne ta'uu heeruun waraqaa gabaasaa fi mana murtii kenneen keewwata seeraa falmii hariiroo yakka keewwata 42(1) jalatti galmichi akka cufamu ta'ee yeroo ammaa kana bilisaan qeeqiyyatti deebi'ee torbanoota lamaan kana maatii koo waliin gadda taa'uu irratti hin argama jedhe. Dhuma irratti dorgommii kana irratti na hirmaachisuuf garagalcha yookaan ragaa dookumentii isin na gaafattan ani akka dhuunfaatti isiniif kennuu waan hin dandeenyeef akkasumas gadda ulfaataa jireenya kootti dhufe kana keessaa osoo hin dandamatin hamilee fi kaka'umsan ittiin ololaa fi maqaballeessii murni sobaan na yakkuu yookaan afarsuu ofirraa qolachuuf akkasumas dorgommii badhaasa kanatti hirmaachuuf ragaalee isiniif dhiyeessuu waan hin dandeenyeef akka dhaabbata keessanitti waajjira abbaa alangaa federaalaa daayirektarootii dhimma dubartootaa fi daa'immanii waajjira